Rifeensa yeroo yerootti irraa kukkutuun faayidaa maalii qaba? Rifeensa keenya yeroo yerootti kan irraa kukkunnu yoo xiqqaate waggaatti yeroo 2 yookaan 3 kan irraa kukkunnu yoo ta'e tokkoffaa dheerinni isaa saffisaan akka dabaluuf gargaara. Lammaffaa rifeensa fuulduraan dheeratee duubaan dhumee yookaan gaggabaabbachaa deemu yookaan immoo duubaan dheeratee fuulduraan immoo gabaa jedhee duubatti achi siqee gaggabaabbachaa ciccitaa deemu wal caalaa deemuu fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Waggaatti yeroo 2 ji'aan yookaan immoo yeroo 3 kan irraa kukkutun yoo ta'e rifeensi suni dheerinni isaallee saffisaan dabala. Akkasuma rifeensa bareedaa wal qixxaataa hawwataa duubni isaallee fuuldurri isaa wal qixxaatee marqii namatti kan tolu ta'a jechuudha. Kanaaf rifeensa irraa kukkutuun faayidaa guddaa qaba. Jirtuu nagaa keessan hordoftoota Kebeki nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha akkuma asirratti argaa jirtan irra viidiyoo bareedu tokko isinii qabadhee dhufe gaaffii keessan irrattis xiyyeeffata. Keessattuu karaa tiktookiidhaan ijoollee hedduun keessan gaaffii na gaafattani guutuu viidiyoo asirratti hojjechaan jira isiniin jedheeti jira. Warri dhuftanii daawwachaa akkasuma sabiskiraayib gochaa viidiyoo laayikii sheerii gochaaf itti fayyadamaa jirtan hedduu galatoomaa jecha. Egaa akkuma asirratti argaa jirtanii rifeensa kiyya irraa kukkutaan jira. Bara kana keessa yookaan bara 2016 keessa yeroo arfaffaa jechuudha kanan irraa kukkutaa jiru. Kana jechuun waan dhugaa dubbachuun bareeda. Duubaan akka fuulduraan irraa kutaa jiru kan hin kukkutu garuu wal qixxeesseetiin inchi tokko 2 kan caallee kan irraa kukkutu jechuudha. Kan fuulduraa kana garuu akkuma argaa jirtan baay'een irraatii kutee fuulduraan rifeensa dheeraa hin jaalladhu. Dafees immoo waan dheeratuu fi hagasumana hin sodaadhu yookaan shakkii hin qabu jechuudha. Kanaaf isinillee warri rifeensi keessanii guddachuu didee waan nan itti dibne hin jiru, waan nan hin goone hin jiru, chaalenjii nan itti hin goone hin jiru jettan jalqaba rifeensa keessanii isa miidhamaa xiyyoon isaa 2 qabaachuu danda'a yookiin immoo fuulduraaf duuba wal caalee akkasumallee duraan tokko isaa kan turtanii yookaan tokkosii kan itti dheeressitan yoo ta'e guggubatee rifeensi miidhame keessa jiraachuu danda'a. Inni sun immoo rifeensa keenya noormaalii miidhaa waan deemuuf kukkutanii yeroo yerootti wanta akkasii ta'e sanarraa fixaa deemutu sinirraa eegama jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan waan amma kanaan caalle jechuudha kan irraa kukkutu kana fuuldurarraa kutee duubaanis immoo akkasuma inchi 2 tokko kan hin caalle irraa kutee waggaa kana keessa akkuma isiniin jedhe bara 2016 yeroo 3-4 jechuudha kan inni irraa kutaasi jiru. Suura isaallee tamminii irratti isinii maxxansa yeroo yerootti irraa kukkuta. Itti baree waan hin jiruufi sodaa hin qabu dafee akka inni dheeratu waan hin beekuufi kanaaf warri rifeensa keessan kunuunsuu barbaadanii jalqaba rifeensa keessan qulqulleessuu qabdanii kan duubaallee kan fuulduraalee erga wal qixxeessitanii irraa kukkutanii booda wanta rifeensaaf ta'a jedhamee keessattuu keemikaala garaagaraa irraa bilisa kan ta'e mana keessatti saantiba salphaadhaan bitattanii itti fayyadamuu dandeessan seera qabeessan kan itti fayyadamtanidha yoo ta'e fakkeenyaaf heermaaskii akkasuma koondishiniirota garaagaraa rifeensaaf oolu faayidaa guddaa qabu jettanii itti amantan mana keessatti ofii keessan qopheessuudhaan kan itti fayyadamtanii yoo ta'e rifeensi keessan ji'a 3 hagachaa jidduutti jijjiirama guddaa yookaan immoo dheerinni isaa ni dabalaa jechuudha. Kanaaf akkasumaan yeroo keessan irratti gubuun irratti rifeensi keessan gosa maalii akka ta'e adda baafachuun fuuldurri isaa akkami duubni isaa akkami cina lamaaniin akkami kan akkamitti wal qixxeessuun qaba isa jedhu erga fudhattanii rifeensa keessa wal qixxeessitanii booda maaksii kamillee taanaan wanta rifeensaaf oola jedhamee gorfamu itti fayyadamtan taanaan dhala rifeensi keessan dheerinni isaa akka dabaluuf gargaaraa jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtanii ammani wal qixxeessii irraa kukkuteen jira. Kana fakkaata jechuudha. Isinillee akkasuma rifeensa keessan kunuunsuun irratti irraa kukkutuun faayidaa guddaa akka qabu duubni isaa fuuldurri isaa kan addarraan dhume duubatti kan siqee yeroo baay'ee gaaffiin keessanillee rifeensa fuulduraan dhume akkamittiin wal qixxeessuu dandeenya yookaan bakka itti deebisuu dandeenya jettu sababa dibataa sababa isin kunuunsuu diddanii sababa bishaanii ta'uu danda'a kanneen garaagaraa ta'uu danda'a. Isa kan akkamittiin wal'aannee bakka itti deeffachuu dandeenya jettanii warri gaaffii gaafachaa jirtan keessattuu ijoolleen biyya keessa jirtan gaafa biyya keessa jirru rifeensa bareedaa qabna turree biyya namaa gaafa deemnu biyya rabaa gaafa deemnu rakkina bishaanii ta'a rakkina dibataa ta'a rifeensi keenya bakka badii abdii nu kutachiisee jira jetta warri muruu barbaanne warri kukkutuu furraa dhabamsiisuu barbaannetan hedduu keessantu jira. Jalqaba wanta gochuu qabdan seeraanii dhaggeeffatanii itti kan fayyadamtanidha yoo ta'e dhugaa dubbachuuf akka gootti rifeensa guddisuu yookaan rifeensa kunuunsuu rifeensa dheereffachuun baay'ee tokko salphaadha baay'ee salphaadha. Kanaafuu akka jedhamtanitti kan itti fayyadamtanidha yoo ta'e baay'ee tokko faayidaa qaba isiniin jechuu fi jalqaba irratti akkuma isiniin jedhe viidiyoo gabaabduu isinitti agarsiisa rifeensa kiyyarraa yeroon kukkutuu kan duubaallee kan fuulduraallee argitanii jirtu. Darbee immoo kaameraamaanillee hin qabu mana madaamii keessattidha akkuma isin beektanii. Aga tokko isinitti agarsiisu yaaleera jechuudha. Kun kana nama jalqaba irratti argitan kuni Aagustii gaafa guyyaa tokko jechuudha bara 2016 Aagustii guyyaa tokko guyyaa isaa qabadhee kuteen jira. Fuulduratti immoo
hagam jijjiirama akka agarsiise waaqayyo fayyaa waan godhe waliin kan arginu ta'a. Inni sun kana fakkaataa fuuldura kanatti immoo kan argitanii kuni oilii orginaalii isaa hojjetachuuf jechuudha mana keessatti. Fakkeenyaaf zayitiin yookaan qibaatiin jinjibila irraa hojjetame qurunfudii irraa hojjetame rifeensaaf gaariidha suuqirraa barbaada bitadha isa jedhamu san mana keessatti akkamittiin orgaanik yookiin orjinaala isaa hojjetachuu dandeenya isa jedhullee asirraa argachuu dandeessu yookaan akka kanatti hojjetan ta'e kanuma suuqirraa bitame jechuudha. Kanuma suuqirraa barbaanne binnu san rifeensaaf gaarii ta'a rifeensaa caccabeef ni wal'aanaa rifeensa fuulduraan dhume ni wal'aanaa ni dheeressaa kan jedhamu sana mana keessatti haala salphaatiin hojjetachuu dandeenya. Indoo inni mana keessatti hojjennu orjinaalii yookaan immoo keemikaala garaagaraarraa adda kan ta'e orjinaalii isa hojjetachuu dandeenya jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan amma kan hin qopheeffachaa jiru jinjibila fi qurunfudii. Jinjibila qurunfudii hojjechuutti jira haala kanaatiin isinitti mul'achaa jira viidiyoon isaallee akka mul'atutti. Akkuma argaa jirtan kunoo kana keessa caarii qulqulluu kan ta'e orjinaalii akka suuqirraatti hojjetachuutti jira jechuudha. Garuu keemikaala isaanitti dabalan sana fakkeenyaaf how to make qurunfudii and ginger jettanii Google researchii gootanii gaafa laaltan ta'e guutummaa akkuma kana isinitti agarsiisa. Garuu macarrashaa erga hojjetanii xumuranii booddee wanni itti dabalan keemikaala wayiitu jira. Ishee sanarraa hambisuu jecha mana keessatti rifeensa keenyaa wal'aannachuuf keemikaala garaagaraarraa bilisa goonii harka keenyaa ofii keenyaan yoo qopheessinee itti fayyadamni heermaaksii garaagaraa rifeensaaf oolee kan jedhan mana keessatti kan hojjetatan baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba. Akkuma beektan viidiyoo koo ilaalaa jirtanii yeroo hundumaa wanti wal fakkaatu jechuudha kan itti fayyadamu sana faayidaa isaa irraa waan argadhe rifeensa kiyyaaf ta'e anaa waan naa ta'eefin akkasittiin itti fayyadamaa jira. Akkuma argaa jirtan jalqaba qurunfudiif jinjibila naan kukkutee isa booda maashinitti nan daakee erga daakee booda weeraa zayitii yookaan oliif ooliin itti dabalee jechuudha. Ergan itti dabalee booda walitti nan ho'isee yookaan nan danfisee maxxafashaa irratti itti qabbaneessee abidda jalatti qabbaneessee nan ho'isee erga ho'isee bifti isaa akka kanaatti gurraachee amma kan keessaa calalootti hin jiraa jechuudha. Caarii isaa keessaa baafachuuf jecha irra keessaa kun nan barbaachisu caarii isaa keessaa baafachuufin kunoo haala kanaatiin keessaa calalootti jira jechuudha. Isinillee akkasuma mana keessatti akkuma asirratti argaa jirtan kunoo kana fakkaata. Kana barbaachisu keemika keessa seenaa jechuudha. Keemikaala kan hin qabaatin mana keessatti fayyadamii taatanii rifeensa keessaniif qopheessitanii itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha daawwattoota koo. Akkuma argaa jirtan viidiyoon illee isinitti ifa. Akkasuma kan roosmerii irraa hojjetamu, kan avokaadoo irraa hojjetamu, kan muuzii irraa hojjetamu, kan maal irraa hojjetamu rifeensa akka ta'a jedhame mana keessatti hojjechuun itti hojjetan immoo faayidaan isaa baay'ee guddaa bal'aa kan ta'edha. Viidiyoon irratti qabadhee dhufi kana fakkaata. Jalqaba haga dhumaatti kan dhaggeeffattan kan hordoftanidha yoo ta'e warri rifeensa kunuunfachuu barbaadan rifeensa keessan bakka itti deeffachuu barbaadan rifeensa gaarii qabaachuu barbaadan viidiyoon kanatti aanee gadi jirurree viidiyoo hedduu isaa hojjedheen jira waan ta'eef deemtanii ilaaltanii itti fayyadamuu dandeessu. Akkasuma chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun misees chaanalii kanaa ta'a viidiyoo jaallattan laayik sheer hiriyoota firoota keessanii fi kana isiniin jedhaa kun akkuma argaa jirtanii zayitiin koo kanarra gaheetii jira jechuudha. Yeroo baay'ee weeraa zayitii fayyadamna rifeensanii buqqisaa nama guba nama hoosisa warri jettan weeraa zayitiin akkuma argitanitti fayyadamu osoo hin taane xiqqooshee abiddarra keessanii waan xiqqootti ho'isuun baay'ee tokko gaariidha. Rifeensaaf illee baay'ee faayidaa qaba. Dhumarratti kunoo jinjibila qurunfudii weeraa zayitirraa wanta qopheeffadhe kana itti fayyadamuu fi akkaataan itti fayyadamullee yeroo hundumaa akkuma argaa jirtanii rifeensa keessanii hirtanii hunduma isaa akka wal ga'uuf yookaan immoo wal qixxaate akka dibanni suni qaqqabsiisuu fi haala kanaan itti dibdanii daqiiqaa 30 booda ofirraa miicuu dandeessu. Shaampoo kanaan itti fayyadamu dirqama itti fayyadamaa jechuu komiti. Kan rifeensa keessaniif ta'u filattanii itti fayyadamuu dandeessu. Anillee akkasuma garuu maaksii rifeensaaf ta'u jalqabaa erga itti dibdanii booda akkuma asirra argaa jirtanii kanaan itti fayyadame kana ta'uu danda'a kan biraa ta'uu danda'a. Ofitti dibdanii daqiiqaa 30 booda ofirra turtanii shaampoo isinii ta'u ofirraa miicanii dibatallee akkasuma kan rifeensa keessaniif ta'u kan rifeensi keessan jaallatu itti tolu sana itti dibdanii ofirratti rifeensa keessan yoo hojjetattan ta'e torbanitti maaksii torbanitti yeroo tokko fayyadamtu isa booddee rifeensa keessanillee torbanitti kan miicanidha yoo ta'e baay'ee tokko gaariidha isin fayyada. Isin jira daawwattoota kiyya viidiyoon irra fidee dhufi kana fakkaata. Haga ammaatti waan wajjin turtanii fi hedduu galatooma. Akkasumas sabiskiraayib godhaa sheer godhaa. Hiriyoota keessan firoota keessaniif sheer gochuun biraan qaqqabsiisaa. Akkasuma chaanala kana jajjabeessaa guddisaa. Isinillee waan beektan yaada keessan komii qabdan koomentii irratti naa barreessuu dandeessu isiniin jedha waan wajjin turtaniif
Hedduu galatoomaa rifeensa keessanitti yeroo dibdan immoo dirqama massaajii gochuu qabdu. Hundumti isaa akka wal gahutti fuulduraanis duubaanis wal qixa akka ta'utti erga xumurtanii booda kun haala kana walitti erga hiitanii feestaaliitti hiitanii daqiiqaa 30 ofirratti tursuudhaan ofirraatii miccanii rifeensa keessa sirreeffattanii fataa zanaa jechuu dandeessu isiniin jedha. Kun akkuma argaa jirtan nama fixee jira. Fixee feestaaliitti shafanaa jira jechuudha. Daqiiqaa 30 kan caallee booda ofirraatii miiceetiin dibatan qopheeffadha.